So kutaa darbe keessatti maalummaa HTML ilaalleerra. HTML hypertext markup language jedhu bakka nuu bu'a. So hypertext yeroo jennu dokumentoota walitti hidhamanii jiranidha. Markup yeroo jennu elementoota maarkii gochuu dandeenya. Kun booldiidha, kun booldii miti, kun diimaadha, diimaa miti jennee akkanuma maarkii goonuu nu taasisa. L immoo language bakka buuti. L jechuun languageidha. So language erga ta'eeti grammar mataasaa qaba jechuudha. So kanaafuu seera sana fayyadamnu taanaan error'idha, dogoggora. So browse yeroo ta'u yookaan immoo browseriin keenya interpret yeroo godhu wanta nuti eegneen ala mul'isuu danda'a jechuudha. So that's it. Garuu standardiin kun eessaa bahee dhufe ka jedhu akka developeritti hintii immoo qabaachuu qabna jechuudha. So al takkicha dhufe miti wanni kun almost waggaa hedduu lakkoofsiseera. Gara waggaa 25 ol ta'a konseptiin kun erga dhufeeti jara HTML ka jedhu. So naannoo 1997 standardiin akkasii kun ba'ee. So standardiin hin jiru yeroo sanas namuma motivate ta'eetu hojjete. So isa booda kind of standard HTML 1.0 kan jedhamu yeroo dhufetti basic standardii warri ta'an baadhiiru. So maaliif hundumtu developeriin yookaan immoo browserii warri hojjetan hundi isaanii seera mataa isaanii define godhaa dhufan wanna ta'eefi kun immoo rakkoo wanna ta'eefi kind of standardiin akka dhufu almost kan inni eegale bara 2004dha. So standardii sana kan hundeessanii dhaabbattoonni what wig jedhamu. What wigiin kun standardii HTML baasanii jechuudha bara sana keessatti. So gradually akkasuma ta'aa eega deemeetii naannoo 2007tti dhaabbate lama World Wide Consortium kan jennu yookaan W3C kan jedhamu waliin dhufanii standardii jabaa baasanii jechuudha HTML irratti. Erga bara 2011 kaasee standardiin HTML jiru HTML5 jedhama. So isaaniin fayyadamne HTML5 fayyadamne website build goonaa jechuudha. So amma koorsii kana keessattis kan nuti fayyadamnu isadha jechuudha. HTML5 fayyadamna. So koodonni isa duraan jiran ni hojjetu garuu duplicate ta'anii jiru. Baay'een isaanii fakkeenyaaf italic gochuu dur I fayyadamna. Amma immoo emphasize na EMP jennee yoo saafne italic nu godha. So ruuloonni tokko tokko jijjiiramanii jiru. Isaaniin fayyadamna jechuudha. So kan nuti beekuu qabnu dhaabbata lamatu jira. Standardii HTML-dhaaf kabaasanii yookaan web protocol-dhaaf warri baasanii isaanis ni jalqabaa W3C dha. World Wide Consortium kan jedhamu. W3 wanta qabuuf jechuudha. So World Wide Web Consortium kan jennu. Then what we kan jedhamu jiru. So lamaan isaanii gahee mataa isaanii qabu. Inni kun standard HTML baasa. Inni kun immoo evolvedha. Research hojjechuu warra researchota haaraa dhufanii isaaniin qoratee recommend godhaa. Isa booda wanti isaan argatan immoo W3C yookaan immoo HTML5 keessatti incorporate ta'aa jira jechuudha. So kanaafuu W3C beekamaadha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti W3C jedhee yoon barreesse World Wide Web Consortium kun wanta standardii HTML warra baasanidha jechuudha. Yeroo wantoota hundumaa asirraa detail isaa dubbisanii fixuun ni ulfaata. So dubbisaatii ilaalaa fi keessaniini. So kana fakkaata jechuudha. Historically kan dhufaatiin isaa kana fakkaata.